Nagaan koo hunda keessaniifuu bakka jirtanitti haa baay'atu. Hordoftoonnii fi miseensonni garee Marvel Wise Tuubii akkam jirtu ani nagaa kooti. Egaa Marvel Wise Tuubii irraa har'a kanas ni qabatee dhufe. Summer and yearly announcement yookaan registration announcement isa jennu yookaan galmee barattootaa ganna kanaa fi garee jechuun waggaa guutuu bara 2018 barattoonni qormaataaf qophaa'an afaan Oromootiin tiitoraalii afaan Oromoo karaa keessaatiin barachuudhaaf fi beeksisa baay'eedhaan kanaan isinii qabatee dhufe. So asirratti akkuma beekamu kontentii kutaa qormaata keessanii kan waggaa afurii ta'uun hin beekama. Waggaa afur kana keessa immoo walli kaarikulamii fi niiw kaarikulamii hin baane amma ammaatti. Egaa bara dhufu bara 2018 niiw kaarikulamii kutaa 9tiin alatti ta'uu danda'a jedhameeti kan yaadamu. So kitaabni kutaa 10 niiw kaarikulamii irraa akka qormaata irratti dhufu beekamaadha. Kanaafuu ikoonomisiis, jiyoogiraafiis, histiriis akkasuma jara sadanuu niiw kaarikulamii irraa akka fudhatan hin beekama. Nus kana yaada keessa galfachuudhaan announcement kan yookaan registration announcement kan isinii qabannee dhufne jechuudha. Osoo gara announcement keenyatti hin darbeen barattoota kutaa 10tiif kutaa 11 kutaa 12tiif egaa YouTube keenya share gochuudhaan hiriyoota keessan bira akka ga'u gochuudhaan hundumti isaanii akka fayyadaman taasisuu hin dandeechu. Egaa nu bira dhaabbadhaa jechuun jaalladha. Gara yaada keenya irratti yoo dabarru egaa akkuma beekamu histiriin, jiyoogiraafii fi ikoonomisiin barataa kutaa 12 intiransii fudhatu tokko irratti qormaata isaa ta'anii miin ta'anii akka dhufan hin beekama. Kanaaf histiriin keenya kutaa 9, kutaa 10, kutaa 11tiin jennee kutaa 12tiin jennee waddaan qoqqoodnu kan 10 kan kutaa 9 ooldi kaarikulamii waa'ee ta'eef isa bira dabarree jechuudha. Kan kutaa 11, kan kutaa 10, kan kutaa 12 fi kan kutaa 11 irratti xiyyeeffanna. So kitaabni keenya histirii kutaa 10 boqonnaa 9 kan inni qabu, kan kutaa 11 boqonnaa 9, kan kutaa 12 boqonnaa 9 qabu, walitti boqonnaa 27 kan isin kaalkulamii haaraa irraa fudhattan jechuudha. Jiyoogiraafiin boqonnaa kutaa 10 boqonnaa 8, kutaa 11 boqonnaa 8, kutaa 12 boqonnaa 8 walitti qaba. Walitti qabaa yuunitii 24dha kan isin fudhattan jechuudha. Akkasumas ikoonomisiin kutaa 10 boqonnaa 8, kutaan 11 boqonnaa 10, kutaan 12 boqonnaa 8 walitti qabaa boqonnaa 26 kan inni fudhatan jechuudha qormaata irratti. So kanneen hundumaa yuutuubiidhaan hojjetamee waan hin danda'amneef telegiraam irraan sarvisiin online tiitoraalii isinii kennuudha kan nuti yaadne. Kanaaf kana hundumaa online tiitoraalii kan isin argattan nu bira gara telegiraamii irraan gaafa galmooftanii baratanidha. Egaa haalli tajaajila nuti kenninu ammatti kan nuti qabannee baanii barataa kutaa 10 ganna kana simanna. Barataa kutaa 10 ganna kana ji'a lamaniif jechuun Juulaay and Agoosti kan jennu ji'a lamaan fuuldura jiran, akkasumas barataa kutaa 11 ji'a lamaan fuuldura keenya jiran samariin simanna kophaatti jechuudha. Galmeen isaanii kutaa 10 kophaatti, kutaa 11 kophaatti, akkasumas immoo barataa kutaa 10 kutaa 10 qofa kan barbaadu kophaattiin simanna. Inni kun waggaa guutuu jechuudha. Gannaafis waggaa guutuu walitti fufaa. Akkasumas immoo barataa kutaa 11 gannaa fi walitti fufaa hin fudhanna galmeedhaan jechuudha. Akkasumas immoo barataa kutaa 10, 11, 12 barbaadu gannaaf hin galmeechina hin fudhanna. Akkasumas immoo barataa kutaa 10, 11, 12 barbaadu gannaa fi walitti fufaa bara 2018 nu faana dabarsuu barbaadus hin galmeechina jechuudha. Karaa jaatti tarmii jaatti qoqqoodnee kutaa 10 kophaatti, 11 kophaatti, 12 kophaatti hin qabna. Akkasumas immoo 11 12 walirratti qabna. 11 fi 10 immoo samariidhaanis akkasumas immoo mansilii waggaadhaanis qabna jechuudha. Tajaajilli nuti isiniif laannu yaa tajaajila bal'aa kennina. Egaa akka isin beektan tiitoraalii barreen gaddaa irratti kennamaa ture dhageechuu ni dandeechuu, hiriyoota keessanaas beekuu dandeechuu, viidiyoo kennaati kan jechuun turre. All subjectiidhaaf short nootiin hin qabna. Short nootiin kennina. Viidiyoo good decision wajjin yookaan discuss wajjin gochuudhaan marii guddaa wajjin taasistu barumsa sadan irratti jechuudha. Jechuun bifa viidiyootiin isiniif hin kennama. Akkasumas immoo kuushiniin bifa poolitiin bifa piiparii irratti waraqata irratti isinii kennama. Voisii fi viidiyoo foormiidhaanis gaafiin kan isinii kennamu ta'a. Akkasumas immoo advaayisii garaagaraa gorsaa intiraansiidhaan wal qabatee akkamitti akkasiin qophaa'uu dandeessan barattoota muuxannoo xiinsammuu irratti guddina sammuu irratti kan xiyyeeffate isinii kennama. Gaafii isin indiviizhaalii karaa keessaatiin gaafatan immoo isiniif hin laatama jechuudha. So kunniin hundumtuu of keessatti kan hammatame ta'a. Gaafa birootiin guyyaan galmee keenya ijoollota barattoota barumsa kannaa barataniif jechuudha. Kan guyyaan barumsa kilaasiin xiyyeeffannoo aduu tokko ji'a tokkoffaa daakaasiiti jechuudha. Aduu tokkootirraa barumsichi hin jalqaba. Karaan galmee keenya immoo bulii 23 kaasee amma 30 ji'a kana. Bulii 23 kaasee amma bulii 30 ji'a
kurnaffaa samar kilaayintii barattoota gannaa hin galmeechina. Bulii 23 kaasee amma 30 ji'a 2ffaatti immoo barattoota intiraansteekarii hin galmeechina. Kun rakkoo hin qabu. So rejistireeshiniin keenya kana fakkaata. Rejistireeshinii galmaa barbaadan lakkoofsa bilbilaa 945 akkasumas immoo duwwaa 714 fi duwwaa 2 irratti bilbiltanii nu argachuu hin dandeessu. Teelee fi safaariikoomiin jechuudha. Akkasumas immoo warri telegiraamidhaan qunnamuu barbaadan yuuzarneemii dhuunfaa kootii SC guddaa barreessuu qabdu. Hashtaagii barreessanii SC guddaa M fi I fi M xiqqaa 35 yookaan immoo maarbil waayistuu biyya kanaan asirra isinii godhe kanatti barreessitanii nu argachuu hin dandeessu. Haalli qarshii kan telegiraam irratti isinii poostii ta'u ta'a jechuudha. Egaa kanarratti gaafii qabdan gaafachuu hin dandeessu yookaan immoo waan isin hin galiin gaafachuu hin dandeessu. Lakkoofsa bilbilaa isinii kenname yookaan immoo diskiripshin boosiidha isiniif kan kaa'e isarraa ilaaluu hin dandeessu. Gama birootiin immoo barattoonni kutaa 9 oodi kaalkulamii yookaan kaalkulamii moofaa barachuu barbaadan kophaatti hin qabna. Isa san kophaatti barachuu hin dandeessu jechuun hin jaalladha. Egaa waan nu dhaggeeffataniif galatooma. Thank you.